ada wajib tu kamu jalankan. Karena dia nak kata undang dia nurut kata na artaakis. Warana bil sunna orang kata insya kata. Bahasa sabaka kana kesa gitu kau udah berarti. Arran tenjuru bubate jira adel lentas. Gafa dage ne mokku pinyera darde. Dina wan. Lamma fa basasa isin odesu kadina information da tana ke sa nuti dina londa. Salile dunne isin hojjan warta. La persona. Jirra! Jirra! Yeroo qarreen Oromoo jirtu? Jirra! Yeroo qarreen Oromoo jirtu? Jirra! Bakka jiraattan? Bareeda. Dansa. Kana caalaa baan bal'aa barsiisuu kan dandeenye lolarra jirra. Deemsi keenya gara fuulduraatti imalarra waan jirruuf nagaa isin fuune akkam jirtanii nagaa hidhaa dararaa fi waan adda addaa keessaa waan guddaa kanaaf nagaa isin gaafannee isin bira darbuu waan barbaanneef malee yeroo bal'aa teennee wal barsiifnu eega diina kana of keessaa haa xaawofne ofirraa dhiibnee qulqulleessineen duuba deemnee seenaa bal'aa bu'aa baay'ee qabsoo sanaatii fi akkamiin akkasiin dhuftee as geette waan baay'ee waliin haasofna waan baay'ee irraa wal barsiifnas waan baay'ee illee siichi waliin hojjenna dargaggeessi kun cufti siichi hidhatee Oromiyaaf lola akka Oromiyaan bilisoomsutti akkasii miti Amaara lola Amaaraaf hin lola Itoophiyaaf hin lola Oromiyaafoo Oromiyaafoo waraan bilisummaa Oromoo bira ni dhaabbanna bareeda kanaaf yeroo gabaabaa keessatti dargaggeessi hadha hidhanii isin dhaananii isin jilbiisisanii abbaa keessan isin bira dhaananu haadha keessan isin bira dhaananu maannaa teetii intala dubraa diqqoo mucaa diqqaa jaarsa mataa harree otoo hin jedhin waraana kophaa ka uummata keenya safuu isaa cabsu ka uummata keenya aadaa isaa cabse diqqaa hidhu guddaa hidhuu fi dararu yeroo gabaabaa keessatti ofirraa lolla akkasii miti kanuma yaadda ura yaaddeessu wayyaa dargaggeessaa kana dhaga'u milishaan bakka jiraatu waan qotatee bocatee bolu hin qabne ilmaan duriyyee baranda jalaa fuudhanii qawweetti kanneen uummata keenya babbaasanii uummata keenya saasisa hin jirtu jechuu kana godhe walii galla yoo beekatan deebi'aadhaan waliin lolla waan ta'eef isaan hin barbaanne nu isaanii miti kan jenne isaanii miti kan eenyu gantaa isaanii hin qabne mana isaanii gubuu hin dandeenye maaf hin gubin hin barbaannu silaa akka isaaniiti miti nuyi inni nama tokko nu loleemi garuu maatiin sun maatii nagaatti mana san keessa jiraate Sagesani mootummaan silaa uummata mana hin qabne mana ijaaree fi galma godhee fi bakka qubsumaa qopheessaaf moo mana uummataa guba qabeenya biyya tokkoo ni kunuunsa yookaan ni oomishamoo ciree barbadeessa kanaaf mootummaa jennee mootummaa kan jala guguufnaare kun shiftaa jechuudha shiftaa namaan jedhee nama yaamuurraa ofiisaa hojii shiftummaa nama hojjetaa jiru ka buna uummata keenyaa ciree barbadeessaa jiru kan loon uummata keenya horsiifatanii saamee qalachaa jiru humnaan kamana ummata keenya geessu yookaan ilaansoo siree irraa gabbuusanii mana itti gubaa jiru jechuudha. Dubartii ulfaa kajjaa keessa jirtu kan sidaati baate mana jaaruu fi feetu mana gabbaasanii mana irraa gubaa jiru jechuudha. Kanaare mootummaan kun mootummaa miti jechuudha. Shiftaa qindaa'e afaan qawweetiin ummata keenya saamaa jiru yeroo gabaabaa keessatti haala dargaggeessaa kanaa qabnu bara mara bo'aa kan jiraannu jechuudha. Walii galla dargaggeessi keenya yeroo gabaabaa keessatti hidhattanii loluuf of qopheessaa ni leenjitu ni hidhattu ni loltu kanuma wanni biraa jiru. Dargaggeessa hagana humna qabu otoo qabnu tigirooti baay'inni isaanii
ummata godina kana tokko in geenye yu tokkummaa waan qabaniif ofa adda lolanii akka kanatti ji'a 8 keessa ta'u bilisoomsuu danda'anii jiru. Amaara keessa deemanii ummata amaaraa guutuu dhuunfataa jiru jechuudha. Walii galla? Dargaggeessaa kana haa qabnu teennee ba'uu qabna? Garbummaa jala jilbifachuu qabna? Dargaggeessi keenya hidhattanii Oromiyaaf loluudhaaf qophiidha? Qophii? Hamilee mirkaneessa? Kanuma jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kanumatti isin eegata of qopheessa yaamicha isinii goona ilmaan teenya kan mana waraanaa keessa jiran poolisii milishaa fi humna addaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran haa deebi'anii waliin haa lollu Oromiyaaf haa dhaabbannu jetti obboleeyyan keessan waraan bilisummaa Oromoo jedhaati dhaabbatanitti nuugaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u yeroo lolaarra jirra waan ta'eef nuusi yaadaaf gaaffii beekaa isinirraa fudhuu dide. Isinum keessa jira miti? Numa keessa taa'ee nu nyaata waan ta'eef yaada keessan dhuunfaan hin barbaadu. Walii galla? Kanuma yaada keessan garaa isin haa bultuu gorma qabadhaa. Gaaffii keessanii naa dhiisaa yeroo biraa walitti deebinee bal'inaan irraa walaasumna. Walii galle? Isin jaalannee fayyaa nu ta'a. Abdiraayeen bilisoomna. Walii galle? Ayyee ardaa kennaa nama kenna rabbiin bilisoomsu. Waaqi tokko nu godhu. Injifannoon ta'u uummata Oromoo. Kanuma Adadhu firata. Uummanni Oromoo jirtu? Jira! Jirtu? Jira! Abdiisa maqaan Oromoo jirtu? Jira! Absoonti bira gabrummaatti buufa? Wantoonni kan ni dhufa? Ni dhufa! Yaallanni kan tasarara galmaan ni geenya? Ni geenya! Impaayera afaan qawweetiin impaayera motortora mootummaa wayyaanee afaan qawweetiin jaara afaan qawweetiin xinnoo Oromoo walamaan ni jaarra? Ni jaarra! Oromoo bilisoomtu falman lakkinnu? Lakkinnu! Kan isa maramaa oboonaa jiraatu? Jiraatu! Haa laallisu! Haa waaru! Injifannoo kan uummata Oromoo. Injifannoo walagarraa injifannoon kan uummata Oromooti yeroo nagaa isin hamaa ta'u jajjabaadhaa nagaa walitti deebina yoo uummata keenya. Nagaan nu qala. Sin jaalannee fayyaa ta'a.